Ashama harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota alamiitu bakkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqayyo isinillee nagaa akka taatan abdiin qabaa guyyaa har'aa kana viidiyoo haarawaan deebi'een jira viidiyoon kunis maal inni hojjettanii biddeena biyya keenya biyya ormaa keessa jiraannee akkamitti hojjetachuu dandeenya kan jedhudha innis maal inni haaluma salphaadhaan biddeenuma biyya keenya hojjetachuu dandeenya jechuudha egaa viidiyoo kana sirriitti daawwadhaa isiniin jedha biddeen kana hojjechuudhaaf maaltu nu barbaachisa daakuu xiqqooshii sahanii waan akka pilaastikii waan qadaada qabu kana in qopheeffannaa san booda kaameraa maankaa ishee xiqqoo san ishee gimmaashin hingaa jechuudha san booda walitti makneeti daakuu fi bishaan itti nannee waliin geenyati qopheeffanna jechuudha maaliif akka nuuf bukaa'u maal goonaa ni teechifna akkuma irshootitti itti fayyadamna waan ta'eef itti qadaada firiijii keessa ol keenya jechuudha sirriitti tursiisuu qabna amma isa kana sa'aatii 12 qofa ture galgala bukeessee ganamoo yeroo laalu akkana ta'ee sirriitti naaf hin koofne jechuudha kanaafuu sa'aatii 24 tursiisuu qabdu sa'aatii 24 guyyaa lama jechuudha san booda sirriitti akka nuuf bareedu jechuudha biddeen keenya tolee kabajamtoota kiyyaa amma sa'aatii 24 guutee jira sa'aatii 24 guutee jira jechuudha amma maal goona amma daakuu qopheeffana jechuudha baay'isnee bukeeffachuudhaaf jechuudha egaa daakuu keenya ni gingilfanna maaliif wantoonni garaagaraa keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef haala kanaan haga nu barbaachisu itti qopheeffanneeti ni bukeechina jechuudha amma isa irshoo sanii walitti maknee bukeessina jechuudha kana booda egaa maalidha bukeessine ammas ni tursiifna yoo dafeetini bukaa sa'aatii 12 kan sa'aatii 24 guyyaa lama haala saniin bukeessine teechifne firiijii keessa maaliif goona amma yeroon ho'a waan ta'eef nu jalaatti balaasha'u hordoftoota kiyyaa egaa lixiin kaleessa bukeessine kunoo akkanatti bukaa'ee jira haala kanaan miidhagee jira jechuudha amma maal goona bishaan xiqqoo las jedheen ni qallisna jechuudha amma galgala jechuudha ni kanan qallisaa jiru ni qallisna haala kanaan qallisneeti ammallee firiijumatti deebisnaa jechuudha maaliif amma akka nuuf garagaru jechuudha egaa sirriitti akka miidhaguuf bakkumatti yoo tolchine bareedu ija godhachuu hin danda'u kanaaf sirriitti bareechine akka nuuf bareeduuf jechuudha amma egaa isa dhumaarra jirra haala kanaan qallatee lixiinis nuuf garagaree bule amma tolchuudha jechuudha egaa baay'ee jaalattu sinii jara dhugaa ishee akkana kanarratti matbashaa kanarratti ni tolfanna jechuudha hanga ammaatittuu maafan ittiin fayyadamne kan jedhu baay'ee na qoccee jechuudha kanaaf hundi keessanuu akka itti fayyadamtan abdiin qaba ruuza egaa ganama galgala guyyaa nyaachuun dhugaa baay'ee ulfaataadha borcii garaa keenyaafis gaariin ta'u haala kanaan egaa haga biddeen biyya keenya illee ga'u baatu haga tokko isa kana wayyaaru zarra jedhee yaada hundi keessanuu akka itti fayyadamtan abdiin qaba isiniin jedha obboleewwan koo viidiyoo kana egaa laayik sheer sabskiraayib gochuu akka hin daganne hiriyoota keessaniif illee sheerii godhaa isiniin jedha yoo isinitti tole laayikii tuquun dagatinaayi waan viidiyoo hordoftaniif baay'een isin galateeffadha naaf jiraadha Okay.